sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata 17 bara 2017 harka fuuni akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbaa jirudha. Sagantaan keenya akkuma beekamu oduu isin dhageessisuun eegalla. Akkasumas qophii addaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa qophii addaa kan isin biraan ga'u aan michuu lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatiin waliin turaa jechaa amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Ashama akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya. Oduu guyyaa har'aaf qopheeffannee qabadhee dhiyaadheera. Oduu waliin an Abdii Bilisummaati. Hiriirri mormii fi fincilli xumura gabrummaa biyyaalessaa Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufuudhaan mootummaa wayyaanee yaaddoo hamaa keessa galcheera. Torban darbe keessaa onkoloolessa 11 bara 2017 kan eegale hiriirri mormii fi fincilli xumura gabrummaa biyyaalessaa kun itti fufuudhaan guyyaa 6ffaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti bifa ho'aa fi naga qabeessa ta'een gaggeeffamaa akka jiru maddeen oduu keenyaa gabaasaniiru. Jibbinsaa fi nuffii uummanni Oromoo sirna mootummaa abbaa irree wayyaanee irraa qabuun kan eegale yommuu ta'u hiriirri tibba kanaa mootummaa gabroonfataa kanatti xumura gochuudhaaf walitti fufiinsaan gaggeeffamaas kan jirudha. Hiriirri kun uummata Oromoo guutuudhaan kan gaggeeffamaa jiru kallattii naga qabeessa ta'een qindaa'ee qeerroo bilisummaa Oromootiin durfamuudhaan xiqqaa fi guddaa uummata cunqurfamaa hunda kan hirmaachisaa jiru ta'uu odeeffannoon arganne ifa godha. Waamicha uummanni Oromoo ofumaa waliif taasiseen kan eegale yommuu ta'u hiriirri tibba kanaa kaayyoon isaas diina ilmaan Oromoo ta'uudhaan waggoota dheeraadhaaf qabeenya uummata Oromoo saamuu fi lubbuu ilmaan Oromoo balleessuun akkasumas hayyoota mana hidhaatti guuruu fi dhiiga qeerroo Oromoo dhangalaasaa kan turtee fi jirtu mootummaa gabroonfattuu wayyaaneetti dhabama gochuudhaaf kan eegale akka ta'e adeemsa hiriira kanaarraa hubachuun danda'ameera. Hiriirri kun bu'aa qabsoo qeerroo bilisummaa Oromootiin argame kanarra dhaabbachuudhaan bu'aa waaraa argamsiisuu fi kaayyoo qabsoo ganamaa galmaan ga'uudhaaf adeemsifamaa kan jiru ta'us haalota hiriira kana keessatti mul'atanirraa hubachuun ni danda'ama. Kaayyoon qabsaa'onni kaleessaa lubbuu qaalii itti dhabanis mootummaa wayyaanee waliin wal amananii waliin jiraachuuf osoo hin taane sirna mootummichaa barbadeessuudhaan uummata Oromoo bilisummaa gonfachiisuu fi birmadummaa Oromiyaa mirkaneessuuf waan ta'eef qabsoon ilmaan Oromoo hanga har'aa deemaa jirus kaayyoo kana qabatee deemuudhaan kaayyoo jaallan kaleessaa galmaan ga'uudha. Kana mirkaneessuudhaafis qabsoon qeerroo bilisummaa Oromoon eegalee bifa qindaa'een itti fufuun har'as kutaawwan Oromiyaa hunda keessatti mormiin adeemsifamaa jira. Qabsoo uummanni taasisu kunis kaayyoo fi akeeka mataasaa kan qabu yommuu ta'u kaayyoon isaas galma ga'uudhaaf qarqararra kan ga'e akka ta'e bu'aawwan mormii kanarraa argamaa har'a ga'an ni mirkaneessu. Hiriira mormii tibba kanaa keessatti harki caalu nagaa fi milkiin kan gaggeeffame yommuu ta'u gara jalqabaa magaalaa Shaashamannee fi Harargee keessatti humna tikaa mootummaa wayyaaneedhaan lubbuun namootaa akka darbe gabaasni arganne ifa godha. Magaalaa Shaashamannee keessatti namoonni badii ajjechaa lubbuu kana raawwatan uummataan saaxilamuudhaan yeroo ammaa mana adabaa galanii akka jiranis dhaga'ameera. Balaa kana kan geessisan kunneen shira mootummaa wayyaaneetiin akka ta'es irra ga'ameera. Bakkeewwan biroo keessatti mormiin kun bifa ho'aa fi hawaasa hunda hirmaachiseen kan adeemsifamaa jiru yommuu ta'u nageenya uummataa eeguu fi eegsisuu keessatti ga'een poolisoota Oromiyaa olaanaa akka ta'e hubachuun danda'ameera. Akkasumas hiriira kana nageenyaan akka gaggeeffamu taasisuu keessatti maanguddoonni bakka jiranitti gorsaa fi qajeelcha kennaa akka turan maddeen odeeffannoo keenyaa kutaalee adda addaarraa nu qaqqaban ifoomsaniiru. Hiriira kanarraa hubachuun kan danda'amu sadarkaan qabsoo Oromoo dabaluu fi adeemsi isaa fooyya'uudhaan naamusa adda ta'een adeemsifamaa kan jiru ta'iiwwan bakka hiriiraatti mul'atan irraa tarkaanfiin qabsoo keenyaa gara bilisummaatti akka ta'e kan nama hubachiisudha. Kanas daa'imman maanguddootaa fi dubartootaaf deeggarsa gochuudhaan balaa kamiifiyyuu akka hin saaxilamne taasisuu uummataarraa baruun danda'ameera.
hiriira mormii fi fincila xumura gabrummaa bara kanaa kan baroota darbanirraa wanti adda taasisu harki caalu nagaa fi milkiin xumuramuu isaa yommuu ta'u kunis dhiibbaa qabsoo kaleessaatiin poolisoonni Oromiyaa gara qabsoo Oromootti makamuudhaan tumsuura darbanii diina itti seenee jeequu barbaadullee irraa eeguu fi qabanii to'annoo seeraa jala galchuu isaaniiti. Kanaanis mootummaan wayyaanee yaaddoo hamaa keessa seenuudhaan tooftaa adda addaa baafattee qabsoo uummata kanaa kallattii jijjiiruuf hojjetaa akka jirtu dhaga'ameera. Hiriira mormii tibba kanaa irratti akka ijootti wantoonni ka'aa turanii fi akka gaaffiitti dhiyaataa turan dhimma barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jijjigaa kunis akka bakka sanatti deebi'uu hin dandeenyee fi barnoota argachuu akka qaban dhimma ilmaan Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqa'uun rakkataa jiranii dhimma hidhamtoota siyaasaa mana dararaa wayyaaneetti badii tokko malee hiraarfamaa jiranii dhimma daangaa Oromiyaa akka waliigalaatti dhimma kabajamuu mirga namaa irratti kan xiyyeeffatedha. Dhimma barattoota Yuunivarsiitii Jijjigaa wal qabatee barattoonni Yuunivarsiitii Amboo kaampaasii Awwaaroo fi Yuunivarsiitii Salaalee hiriira onkoloolessa 16 taasisaniin mormii cimaa dhageessisaa oolaniiru. Kana malees guyyaama kana hiriira bifa addaan Buunoo Baddalleetti taasifame irratti ilmaan Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqaanii rakkataa jiraniif gargaarsi maallaqaa taasifamuudhaan qarshiin 17,000 ol akka walitti qabamee odeeffannoon arganne ni addeessa. Guyyaa kaleessaa godina Shawaa Kaabaa Salaalee, Iluu Abbaaboor, Buunoo Baddallee, Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, godina addaa naannawaa Finfinnee, Shawaa Kibba Lixaa, Wallagga Lixaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti bifa ho'aa ta'een geggeeffamaa akka oolee odeeffannoon arganne ifa godha. Hiriirri mormii fincila xumura gabrummaa kun kaaba Shaggar Salaaleetti haala adda ta'een magaalota hedduu keessatti dhoowee ooluu maddeen keenya qeerroo Shawaa onoota garaagaraatu nuuf gabaase. Magaalota kanneen akka Sulultaa, Caancoo, Laga Xaafoo, Muka Xurrii, aanota akka Giraar Jaarsoo, Aanaa Goorfoo, Aanaa Jiddaa fi kanneen biroo keessatti geggeeffamaa kan oole hiriirri kun haala adeemsa diddaa fi balaaleffannaa keessatti jeequmsaa bifa hin beekamneen uumameen magaalaa Caancootti gaaga'amni hamaan uummata irratti raawwachuun dhaga'ame. Kanaan wal qabatee qeerroon magaalichaa qabeenya diinaa konkolaataa Salaam baasii irratti tarkaanfii fudhateen baasii 8 daaressuun gabaafame. Akkasuma guyyaa har'aas guutummaa Salaalee keessatti fincilli xumura gabrummaa dhoowuu kan gabaasan maddeen waraanni mootummaa wayyaanee uummata keessa facaafamuun Salaalee dirree waraanaa fakkeessanii akka jiranis itti dabaluun gabaasaniiru. Waraanni hidhatee uummata keessa seene kunis gaaga'ama hamaa uummata irraan ga'aa akka jirus dhaga'ameera. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti hiriirri mormii kun bifa ho'aa ta'een geggeeffamaa ooleera. Yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti dhimma barattoota Yuunivarsiitii Jijjigaan wal qabatee hiriirri geggeeffamaa kan jiru yommuu ta'u haga furmaanni kennamuutti kan itti fufu ta'us tilmaamuun ni danda'ama. Hiriira taasifaman kana hunda irratti akka argaa jirrutti uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo irraa abdii fi jaalala qabaachuusaa alaabaa qabatee ba'uu fi dhaadannoolee garaagaraa irratti mirkaneesseera. Adda bilisummaa Oromoos fedhii uummata kanaa guutuu akka danda'uu fi mormii agarsiifamaa jiru kana waliin hiriiruun bu'aa qabatamaa fi kaayyoo ganamaa akka galmaan ga'uu abdii guddaa irraa qabna. Hiriira mormii fi fincila xumura gabrummaa tibba kana guyyaa ja'affaa uummata bal'aa kana hirmaachisuun guutuu Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru kana namoonni utuu keessa hin seenin alala dhaabbatanii ilaalan hiriira kana diinatu waame jechuun sochii uummataa xiqqeessuu irratti argamu. Akkasumas sochii uummanni Oromoo jibba mootummaa wayyaaneetiif qabuun taasisaa jiru kana fudhatama dhabsiisuuf miidiyaalee adda addaatiin hiriirri kun shira diinaati jechuun watwaataa akka jiran argaa fi dhaga'aa jirra. Aktivistoonni biyya keessaa fi biyya alaa muraasni hiriira kana dura dhaabbachuu kan yaalaniif olaantummaa ofii isaanii agarsiisuu fi wanta ofii yaadan qofa uummanni akka raawwatuuf yaaduu isaanii akka ta'e hubachuun danda'ameera. Akkasumas jijjiirama hoggansa OPDO keessatti ta'aa jiru kana bakkatti eeguu fi aangoo isaanii suphuuf akka ta'e kana malees bittaa sirna wayyaanee jalatti uummata kana tiksuuf akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Kanaafuu qaamni hoggansa irra jirus ta'e aktivistoonni kunneen akka gara qabsoo uummataatti makamanii fi uummata waliin akka hiriiran dhaamsa Oromummaa dhaammanna. Hoogganaa paartii Koongireensii Federaalistii Oromoo kan ta'e Dr. Mararaa Guddinaa guyyaa kaleessaa jechuun onkoloolessa 16 bara 2017 mana murtii wayyaaneetti dhiyaatee kan ture ammas guyyaa beellamaa dabarsuun murtiirra harkisuun dhaga'ame. Badii tokko malee hayyoota Oromoo mana hiraarsaa isheetti naqxee kan jirtu mootummaan wayyaanee hooggantoota paartii Koongireensii Federaalistii Oromoo hunda ukkaamsuudhaan dararaa akka jirtu namuu quba qaba. Yeroo garaagaraatti mana murtii fakkeessaa isheetti beellamaan deddeebisuu malee ragaa waan hin qabneef murtoo itti murteessuus gallakkisuus dhiisuudhaan rakkisaa turuu fi ammas itti jiraachuu ishee hubatamaadha.
sodaa hayyoota kanarraa qabduun mana hidhaatti ukkaamsitee kan keessee mootummaan wayyaanee beellama yeroo dheeraa booda mana murtiitti kan dhiyaate Dr. Mararaan murtii tokko malee ammas beellama biraatiin gara mana hidhaatti akka deebi'ee maddeen keenya gabaasan. Onkololeessa 24tti kan qabame ta'us beellamni Dr. Mararaa guyyaa beellamaa qofa eeggachuudhaan hayyoonni kun akka gad hin lakkifamne beekuudhaan ilmaan Oromoo hunduu bakka jiranii birmannaa akka gootaniif qeerroon dhaammatan. Dhaddacha mana murtii Dr. Mararaa Guddinaa irratti dhiyaatan kanarrattis uummanni Oromoo bal'inaan argamuu fi kabajamoo obbo Bulchaa Dammaqsaas argamuudhaan tumsa barbaachisu akkasumas deeggarsa isaaf qaban agarsiisaas oolaniiru. Oduu keenya biraatiin qondaaltonni mootummaa wayyaanee fedhiidhaan hojii mootummaa fi hooggansa irra jiran gallakkisanii ba'aa akka jiran dhaga'ame. Qabsoo uummanni Oromoo bifa qindaa'ee fi tokkummaadhaan geggeessaa jiruun kan raafamte mootummaan abbaa irree wayyaanee yeroo ammaa kana waan qabdee gadhiistu wallaaltee raafamaa akka jirtu hubachuun danda'ameera. Diinummaa ishee hunduu baruun uummanni Oromoo sirna ishee dhabamsiisuuf hojjechaa akka jiru kan hubatte mootummaan goleessituu kun shira adda addaa xaxxee qabsoo uummata kanaa laaffisuuf itti milkaa'uu kan dadhabde yommuu ta'u tibba kana immoo aangawoota ishee amanamoo dhabaa akka jirtus dhaga'ame. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Abbaaduulaa Gammadaa torban darbe keessa hojii lakkisuudhaaf xalayaa waajjira muummichaa ministeeraatti galfatee akka ture ni yaadatama. Maaliif aangoo gadhiisuu akka barbaade beekamuu baatus Abbaaduulaa hojii sana hojjechuuf fedhii akka inni hin qabne miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa jiru. Abbaaduulaatti aansuudhaanis giddugala qo'annoo fi qorannoo imaammataa Itoophiyaatti ministeera damee industirii ta'uudhaan tajaajilaa kan jiran obbo Barakat Simoon aangoo fedhii isaaniitiin gadhiisuuf iyyachuun isaanii dhaga'ame. Obbo Barakat waggoota dheeraadhaaf dura taa'aa boordii ta'uudhaan geggeessaa kan ture baankii daldala Itoophiyaa keessaas fedhii isaaniin hojicha gadhiisuu isaanii torbee darbe keessaa beeksisaniiru. Obbo Barakat gaaffii isaanii torbee darbe keessaa ministeera muummeef kan dhiyeessan wayita ta'u erga kamisa darbeetii hojii irratti akka hin argamnes beekameera. Barakat Simoon qondaala mootummaa wayyaanee ta'uudhaan baroota dheeraa tajaajilaa kan ture yommuu ta'u paartii warraaqsaa dimokiraatawaa saba Amaaraatiif hoogganaa olaanaa akka ta'es maddeen beeksisaniiru. Qondaalli wayyaanee olaanaa kun kan baroota 26 darbaniif mootummaa kana tajaajilaa ture maaliif hojii lakkisuu akka barbaade hubatamuu baatus akka hojii sana hojjechuu hin barbaanne odeeffannoon keenya eereera. Humni ittisaa wayyaanee fi liyyuu poolisiin humnaan jimaa awwadaa irraa hatuun duukaa bu'anii osoo gara Jijjigaa geessaa jiranii akka qabaman maddi oduu keenya nuuf gabaase. Waldhabdee kora bittinneessaa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa fi makalaakaa wayyaanee gidduutti uumameen akka walitti dhukaasaa turantu gabaafame. Poolisoonni Oromiyaa eegumsa kana fakkaatu yeroo garaagaraaf bakka garaagaraatti taasisaa turuun hojii boonsaa hojjetaa jiraachuu isaanii gabaasaalee keenya darbaniin isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Ammas hojiin akkasii itti haafufuun dhaamsa keenya. Oduu keenya itti aanuun uummanni Oromoo godina Harargee lixaa keessa jiran dararaa humna ittisaa wayyaaneetiin rakkataa akka jiran dhaga'ame. Haaluma kanaan aanaa Cinaaksanitti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa mul'isaa makalaakayaan qabatee waan jiruuf barattoonni barachuu eegaluu akka hin dandeenye odeeffannoon gara sanaa arganne addeesseera. Kun rakkoo cimaa adda biraa uumuu danda'a kan jedhan jiraattonni dhimmi kun hatattamaan furamuu akka qabus dubbataniiru. Mootummaan wayyaanee sochii qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti taasifamaa jiruun kan muddamte waraana ishee gara Oromiyaatti bobbaasaa akka jirtu dhaga'ame. Haaluma kanaan tibba kana waraana ishee gara Oromiyaa lixaatti bobbaasuun sochii uummataa ukkaamsuuf yaaltus haalli to'annoo poolisota Oromiyaa jabaataa waan dhufeef akka yaaddetti milkaa'uu hin dandeenye. Humni waraanaa raayyaa ittisa biyyaa atoobisii torban gara lixa Oromiyaatti fuulleffatee deemaa kan ture waan irratti dammaqameef imala isaanii guyyaarraa gara halkaniitti jijjiiranii socho'uuf akka yaalan maddi oduu keenya gabaaseera. Sochii isaanii kana ammas itti fufuudhaan poolisoonni Oromiyaa fi uummanni waliin ta'uun akka to'atan gamanumaan dhaammachuu feena. Dhumarratti yeroo ammaa kana hiriira mormii fincila xumura gabrummaa geggeeffamaa jiru kana keessatti hojii eegumsaa hojjechuudhaan uummanni nagaan bahee akka nagaan galuuf sababa kan ta'an poolisoonni Oromiyaa hojii kana itti fufuun gara diina uummatichaatti akka fuulleffatan jechaa poolisootuma kanneen keessaa namni muraasni yeroo ammaa kana dargaggoota dararaa akka jiranis odeeffannoon bakkeewwan muraasarraa arganne ifoomseera. Yeroo qaamni mootummaa Oromiyaa fi uummanni waliin ta'uun diina dhabamsiisuuf hojjetaa jiru kanatti poolisoonni keenya dhimma dhuunfaa isaaniis ta'uu hubannoo dhabuudhaan akkuma kaleessaa dargaggoota iraarsaa waan jiraniif hojiin akkasii yeroo ammaatti salphina waan ta'eef of eeggachuudhaan qabsoo uummataa keessatti akkuma warra kaanii gahee keessan akka baatan dhaamsa Oromummaa isiniif dhaamna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa har'aaf qopheeffanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.
Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 yookiin kiloheerzii 1740 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessise Jaal Abdii Bilisummaa ture horii bulii jenna. Sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun wallee warraaqsaa tokkoon booda gara qophii addaataan isin dabarsa. Ammas nu waliin tura. Buli gairo, nuti gairo, mi chatarra diranya. Buli gairo, nuti gairo, mi chatarra diranya. Buli gairo. Gimpi gupa wakakatan nuti gairo na jogupa diranya. Buli gairo, nuti gairo mandi gupa diranya. Buli gairo, Haguma nuti jabaannu shirri diinaas jabaachuu hubadhaa. Sochiin qabsoo keenyaa akka sibiilaa jabaachaa deemuun haqa. Har'a warra yaadaan dhiibamanii fi habashummaan keessaa dhikkifatee yaada garaagaraa kaasaa jiraniif akkasumas gufuu qabsoo keenyaa ta'aniif hin dhiphannu. Maaliif jennaan sochii amma geggeeffamaa jiru keessatti qooda mataa isaa gumaachaa ka jiru 95% waan caaluuf. Har'a namoota muraasaaf jennee hegeree keenyatti yaadda'aa hin jirru. Diina farra fakkaatee miti diinni inni kaayyuu hegeree isaaf yaadda'aa jira. Siyaasni Oromoo guutummaa biyyattii dhuunfatee jira. Oromoon bakka saboota 87 dubbatee falmaa jira. Sagalee dhageessisaa jira. Wareegama ulfaataa kaffalaa jira. Kanatti ni boonna. Waggoota amma kana waliin jiraannee kan nu waliin waan amma itti jirru nu deeggaree dhaabbatee wareegama baasaa jiru arguu baannus ittiin gaddinu. Kan itti gaddinu nuti isaaniif wabii taanee itti argisiifnee nu harkaa fudhachuu yoo didanidha. Inni immoo yeroo fudhachuu danda'a. Ammatti kan nu yaaddessus miti.
har'a qabsoon keenya Oppiidiyoo raasaa jiraachuu fi haasaa duraan haasaa jiran isaan geeddarsiisaa jiraachuu argaa jirra. Oppiidiyoon waan geggeessaa jirtu ummata biratti haga tokko dhageettii argattus Oromoon itti ofgatuu hin qabu. Haasaa isaanii fi gochaa isaanii ammaa kanaan waan waggaa 27 nu hojjetan hatattamaan haquufiin sirrii miti. Badii kana Oromoon waggaa 27 dura itti himaa ture. Wanni inni itti himaa ture sanarraa tarkaanfatanii deemuu isaaniin dhiiga dhangalaasanii jiru. Kanaaf har'as waan itti himamaa jiruu fi isaanuu dubbachaa jiran kun haasaa fi jecha walharkaa saamanii ummata biratti jaalala horachuuf ta'uu fi dhiisuu adda baafachuu qabna. Oppiidiyoo waan deemtuuf ofiin raawwattee ummata biraa amantaa argachuu qabdi. Osoo hojii hin eegaliin ummataan nufaana hiriiraan tarii dhugummaa of keessaa qabaachuu shakkisiisa. Oppiidiyoon gonkumaa wayyaanee fi sagantaa siyaasaa yaadeek jala teessee Oromoof deebii kennitiin waan hin fakkaanne. Abbaa Duulaan aangoo gadhiiseef yookiin Lammaan haasaa mi'aawaa dubbateef gonkumaa badii waggaa 27 haquu fi hin qabnu. Hojii isaaniin isaanumti haa haqan. Waliin hojjenna jedhanii wayyaane jalatti nu waamuun gonkumaa furmaatan taatu. Poolisiin Oromiyaa har'allee hidhamtoota siyaasaa 100 ol mana hidhaa keessatti ittisaa ofiin haasaa wal fakkaataa warra hidhamee dubbachuudhaan aantummaa ummataa mirkaneessuu hin danda'an. Gochi amma raawwatamaa jiru tarii keessa yookiin sochii ummata keenyaa addatti kan qeerroo seenuu fi madda isaa beekuu barbaacha ta'uu waan maluuf of eeggannaa cimaa nu barbaachisa. Poolisiin Oromiyaa ummataaf amanamaa ta'ee ofiin of mul'isuu qaba. Oppiidiyoon gaaffii mirgaa waan kaasneef warra biyya diigan nuun jechuu eegalaniiru jedhanii dubbachuu eegalanii warra kaleessa dhiphummaa fi shororkeessummaan mana hidhaatti galchan gadhiisuu qaban. Wayyaaneen akka malee badduudha. Waan raawwatamaa jiru hundatti of gatuu hin qabnu. Humni akka ummata seenuu taasifamaa jiru kun boru deebisee nu miidhuu danda'a. Namoonni har'a aangoo qabatanii as nutti baasaa jiran ummata akka hawwatanii fi keessa qeerroo ega itiin seenanii waa hunda baranii booda isaaniin achirraa kaasanii qeerroo dhabamsiisuuf ofii itti darbuu danda'uu of eeggadhaa. Wayyaaneen akka malee hamtuudha. Shira wayyaanee kana Lammaan yookiin Abbaa Duulaan beekuu dhiisuu mala. Ummata akka hawwataniif qofa ergaman ta'a waan barbaadan ega argatanii booda wayyaaneen hunda isaanii ni kaafti. Wayyaaneen maddaa fi ka'umsa qeerroo baruuf yaalii isaa dhumaa taasisaa jirti. Kanaaf gocha gama kanaan jiru hundarraa of eegaa. Sochii qeerroo fi kaayyoo qeerroo gonkumaa eenyuufillee ibsuun barbaachisaa miti. Poolisii Oromiyaa akka haaraatti qophaa ijaaruu malee qeerroo keessatti hin makiinaa. Gama biraan sochii Oppiidiyoo keessaan geggeeffamaa jiru qophii filannoo 2020 natti fakkaata. Humni Oppiidiyoo waliin marii araaraa gochuu barbaadu biyya alaa kana waan jiran natti fakkaata. Oppiidiyoon karaa sirrii jirti jedhamee akka biyyatti seenamuu fi humni seenu sunis qeerroo kan of harkaa qabu jedhu ta'uu danda'a of eeggadhaa. Oppiidiyoon of dandeessee gaaffii ummata Oromoo deebisuu qabdi. Oppiidiyoon federaala keessa gurmaa'anii ba'an iyyuu miidhaan geessisu hin jiru. Inumaa Oromiyaa humna waraanaa jala galchuuf karaa saaqa. Sochiin isaanii kun jijjiirama buqqaasaa fiduu qaba. Koottaa ni mari'annaan maal jechuudha? Maalirratti mari'atu? Kana hunda herrega keessa galchinee haa sochoonu. Oppiidiyoon aangawoota arraba qaban kana ooltee atuu hin buliin walga'ii waamuu eegalaniiru. Waan ummati kanaan dura gaafateef deebii kennuu moo koottaa har'a kaafnee waltaanaatu furmaataa? Waggaa 27 guutuu kanuma jechaa jiraatan. Kanaaf Oppiidiyoon badii isaa ummatarraa eeguu hin qabu. Ofiin ni beekan.
badii sana hundee isaatii kaasanii uummatatti as ba'uu qaban. Kanatu furmaata. Kanaaf ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtan sochii amma gama Oppiidoon hojjetamaa jirutti of hin gatinaa. Dhiiga waggaa 27 dagattanii haasaa qofaan suuraa Oppiidoo maxxanfachuuf hin jarjarinaa. Haasaamaan geeddaramtu taanaan kaayyoo keessatti jabaa ta'uu dhabuu keessan mirkaneessuuti. Oppiidoon jijjiirama dhugaa barbaannaan uummata hawwachuun dura waan uummanni barbaadu raawwattee as ba'uu qabdi. Yoo hin ta'in waamichi uummata waggaa 27 miidhameef taasifamu sossobbii irra hin darbu jechuudha. Horaa bulaa barreessaan Seenaa Yaagaa. Bulshootu deeman, taadama deeman, taajiroo deeman, ndiyaaba kaabaa kibbaa wal fakkaatan. Nuti gayroo namni dolloon dina nyaatti, dina nyaatti. Onna deebiin cilee lolee keeroo. Yagabro, yaron da esambada. Onna devin chilelo de kero dina nyata. Yagabro, yaron da esambada. Umni karu noromota. Kero lone esambada. Mijum balma sokontota. Dinero roti kalmata. Whoops, udam ten selbata. Yagabro, yaron da esambada. Yagabro, yaron da esambada. Onna devin chilelo de kero dina nyata. Yagabro, yaron da esambada. Onna devin chilelo de kero dina nyata. Yagabro, yaron da esambada. Omna vinin tu kesisa, abda chuwe kasabisa. Karifansi alambata, sigubum se katenjeda. Sigudam se nisalbata. Yagabro, yaron da esambada. Yagabro, yaron da esambada. Umna vinin tu kesisa, abda chuwe kasabisa. Karifansi alambata, sigubum se katenjeda. Sigudam se nisalbata. Yagabro, yaron da esambada. Yagabro, yaron da esambada. Mbuli kairo, nuti kairo michatarra dinanya. Mbuli kairo, nuti kairo naromaya dinanya. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Qophii keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.